بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كبجمتوتا فجالتمتوتا أبليين إسلاما أبلتوان إسلاما برتوتا مدرسة بلال بن رباح كان دمي قبيلة مدرسة بلال بن رباح قصوت برنوتا قرآن جتشودا adda adda irratti hirmaatu yommuu ta'u yeroo dhaafigaa qira'aatii oloofuu fi akkasuma damee qubeetii kan inni of keessaa qabu kan shamaraaf kan dhiiraa dabalatee jechuudha. Obboleeyyan Islaamaa kaleessaa aliif jechuun isa kana ta'uu, baa jechuun isa kana ta'uu, taa jechuun isa kana ta'uu, saa jechuun isa kana ta'uu, jiim jechuun isa kana ta'uu, haa jechuun isa kana ta'uu, haa jechuun isa kana ta'uu hanga asitti barannee jirra jechuudha. harraan tan ammoo inshaallah yoo fedha rahmaan taate rabbiin nu haa gargaaru daal jennee kaafna jechuudha. Daal bakka diimaan irra jiru kana daal daal zaal 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 raa 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 zaay zaay سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد الرنسنف ديبي دال جتون كان تقا هين قبنيدا زال جتون كان غباران تقا تقو قبو منو مدالي تهيتي را جتون kan tuqaa tokko hin qabne baatii fakkaatee akkas garagalee zaay jechuun isuma fakkaatee kan tuqaa tokko gubbaadha qabudha. Siin jechuun ilkaan sadii qabaatee kan tuqaa sadii ta'ee takkas hin qabnedha. Shiin jechuun garuu kan tuqaa sadii gubbaadha qabudha. Saad jechuun isa kana kan tuqaa tokko hin qabne yommuu ta'u, daad jechuun kan tuqaa tokko qabudha. egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota obboleeyyan islaamaa hanga ammaatti inshaallah walakkaa qubee afaan arabiffaa baranne jeetini yaada. Kan kaleessaas irra deebi'ee isiniif tuquun kiyya warra akka carraa ta'e kaleessa hin jirre akka barataniif namuu nama of beekaa waan ta'eef viidiyoo kana irra deddeebi'uudhaan ofii qorannoo of garuudhaan keessa deemtanii of gaafachuudhaan qubee addaan baafattanii barachuudha. Qur'aana qara'uun wanni guddaan qubee baruudha. Qubee bartan jechuun qur'aana fixxan jechuun ni danda'ama. Kanaaf kabajamtootaaf jaalatamtoota obboleeyyan islaamaa qubee addaan jiru akkuma bartanitti qubee walirratti hidhamuu bifa kamiin akka walirratti hidhamee dubbifamu kan isin ibsu ta'a. Asuma irratti isin irraa dhaabaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.